Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota OBN International kun OBN International sagantaa dirbaba Oromummaa jedhu kan torbanatti guyyaa tokko darbu kan torban kanaati qophii torban kanaa keessummaa kanaan duras yeroo lamaan sadan tokko OBN irratti argeera. Gaaddisa Raabaadorii OMN irrattis yeroo adda addaa kan dhiyaataa ture. Dr Henook Gabbisaati. Dr Henook Gabbisaa umuriidhaan na booda waan ta'uuf siittiin jechuudhaan wanti kana gaggeessinaa na hayyameera. Kanaaf Dr Henook Gabbisaa baga nagaan dhuftee sagantaan koo kun sagantaa dirbaba Oromummaa jedhama. Sagantaa dirbaba Oromummaa kan jennu kun Oromummaa keessatti of eegnee yaada keenya mobilisaan ibsachuu. OBN qabeenyaa mootummaan hin ta'in qabeenyaa uummataa, sagalee uummataa jira qabeenyaa uummataati. Qabeenyaa uummataa kanattis namoonni kaanis akkamittiin akka fayyadamuu danda'ani. Asirratti qeequu eenyuun jechaadha mootummaanis yoo birrina qabaate qeequu akkaataatti qajeelfatan hittimuu dhaabbileen siyaasaa kan biraas namoonni dhuunfaas gartuun adda addaas yoo dirbaba Oromummaa darbanii akkaataatti wal gorsinuu fi akkaataatti wal sirreessinuu akka ta'uuf jechaadha. Baga nagaan dhufteen siin jedha. Baga nagaan nu eddee toleeraatis naaf feerupeetiif baay'ee galatoon. Toleegaa mee silaa jabana kana wanni baay'een dubbatamu waa'ee siyaasaati. Sochii siyaasaa biyya Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jirudha. Waggoota muraasa darbanis kanuma irratti haasa'aa turre ammallee kanuma irratti haasofnaa. Wanti kun immoo ajandaa yeroo hundumaa ta'e irratti haasa'amuu fi sanatu furmaata argatin jira. Jalqabamee karaarra jira. Garam akkatti deemuttu nama yaaddessuu danda'a. Kanarraan kan ka'e haala biyyaa irraa kaan amma gaaffiin kun ni jalqaba. Mee Dr Henook ati nama ogummaa seeraa qabu, ati nama siyaasa Itoophiyaa waggootii darbanii fi namoota xiinxalanii fi namoota yaada isaanii akeekan keessaa nama tokko. Kanaaf haala biyya keenyaa baatii tokko darbe keessatti waan guyyaa guyyaatti waan baay'eetu tatta'aa deemaafani. Baatii tokko tasbutee baatii tokkoon darbe kana keessatti haala biyya siyaasaa biyya keenyaa mee akkamittiin nu lafa keessa. Haalli siyaasa Itoophiyaa keessumatti immoo siyaasni Oromoo baatii tokkoon asitti walumaa galatti siyaasa baay'ee sodaachisaa fi rakkisaa akkasumas immoo uncertain yookaan garamitti akka deemaa jirru garamitti akka luuccaa jirru kan confuse nama godhu yookaan immoo kan nama danqu ta'eeti kan natti mul'atu. Kanaaf immoo sababa adda addaatu jira. Tokkoffaa filannootti deemaa irraa filannootti dhiyaachaa jirra. Filannoo kanaaf qophii ga'aa ta'e gama kamiiniyyuu gama mootummaatiin haa ta'u yookaan immoo gama mormitootaatiin qophiin filannoo kana bu'aa barbaachisaa ta'e irraa argachuuf nu dandeessisu waan jiru natti hin fakkaatu. Wal dorgommii baay'ina uummataa kan ba'ee hoggantoota kana hordofe irratti wal dorgommii qofaan waan gaggeeffamaa jiru natti fakkaata malee wal dorgommiin ajandaa natti mul'achaa hin jiru. Duutii fi ajjechaaf dararaan gama kamiinuu uummaticha irratti qaqqabu akka ajandaa tokko ta'ee mariin irratti gaggeeffamaa hin jiru. Tarsiimoo yookaan poolisii irratti issuun framed ta'ee ciminaa fi dadhabina mootummaan qabu akkasumas immoo mormitootni qaban irratti hundaa'ee meritful discussion kan jennu gaggeeffamaa hin jirru. In fact, gaaffiin Oromoo adda dureedhaan gaaffii tarsiimoo yookaan immoo poolisii osoo hin taane adda dureedhaan gaaffii abbaa biyyummaatiif gaaffii eenyummaati. Jalqaba gaaffii abbaa biyyummaa fi eenyummaa fi gaaffii afaanii gaaffii aadaa erga deeffattee waa'ee tarsiimoo, waa'ee poolisii, waa'ee bishaanii, waa'ee dhugaatii, waa'ee daabboo mari'achuun danda'ama. Haa ta'uyyuu malee lachansaa gamaaf gamanatti gaggeessuun hin danda'ama ture. So mariin bu'a qabeessa ta'e badaanatti mul'achaa hin jiru. Security'n yookaan immoo tasgabbiin namni tokko har'a deggeraa mormitootaas haa ta'u yookaan immoo deggeraa mootummaas haa ta'u nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu danda'aa
confidence qabaatee ofitti amanamummaadhaan ba'ee galuu danda'a qaamni mootummaa qaamni nagaaf tasgabbii tiksu na eeguu danda'a na eegee rakkooraan oolchuu danda'a yookaan immoo kan mootummaan mormu akka nama tokkootti na kabajee lubbuu kootuun baasin nagaadhaan ba'ee galuu hin danda'a jettee nama tokko yoo gaafatte confidence sun hin jiru har'a. Kana jechuun ganama manaa baatee galgala nagaadhaan galuuf shakkii ofirratti qabda yoo ta'e rakkoo guddaa jira jechuudha. Personal security, human security badaa dhufe jechuudha. Kun baay'ee nama yaaddessuu tura jira. Waan barbaade iyyuu haa ta'u biyya kana rabbiin isa bulchuu or seexanni isa bulchuu namni nagaadhaan ba'ee galuu irratti yoo shakkii qabaate dubbii rakkisaa jira jechuudha. Rakkoo siyaasaa qofa osoo hin taane sana caalaa jechuudha. Kun hin jiru. So ji'a tokkoon asitti wanti mul'achaa jiru wantoota kanaan dura ta'uun irra turan furmaata siyaasaa kanaan dura mootummaan fiduun irra ture garuu kan mootummaan hin finne furmaata siyaasaa gama mormitootaatiin gama hirmaannaa uummataatiin ce'umsa nuyi jennee haasaa turre watwaataa turre kana gara bu'aa qabu tokkotti ceesisuu dadhabuurraan kufaatii ce'umsa sanaarraan bu'aan bareedaa hin taane bu'aan nama gaddisiisu mul'achaa jira jechuudha. Har'a on average Oromoon guyyaatti tunduun hin oolu. Naannoo Wallaggaatiif naannoo Gujiitii lolli deemaa jiru adda dureedhaan kan inni miidhaa jiru warra hidhatee wal lolutu hin taane uummata nagaa ijoollee haadholii fi jaarsolii qotee bulaa dhimma kana keessaa active participation hin qabne yookaan immoo rakkoo kana keessatti kan hin hirmaanne hubaatii guddaarraan ga'aa jira. Kun hundumtuu symptomii yookaan immoo bu'aa akkaataa nuyi itti jijjiirama kana handle goone gama mootummaa dabalatee akkasumas immoo gama mormitootaatiif akkuma waliigalaatti aktaroota yookaan taatota jijjiirama kanaa wal qabannee kufuurraan kan ka'edha rakkoon nuyi amma keessa jiru. Inni sadaffaa fi inni baay'ee murteessaan at least Oromoon rakkoo siyaasaa utuma qabaate iyyuu yeroo baay'ee furmaata ta'ee dawaa ta'ee kan uummata kana eegee tiksee asiin ga'e tokkummaa Oromootii fi Oromummaa Oromoo ture. Amma darbee dhufee tokkummaan Oromootiif Oromummaan rakkoo keessa gale. Ajjeechaa adda addaa kanarraan kan ka'e sabboonummaa Oromoo akka rakkinaatti ilaaluu yookaan immoo perceive gochuurraan kan ka'e yeroo itti Oromoon Wallaggaa fi Shawaa Arsii fi Harargee jedhee wal ajjeesuutti akka inni deemaa jiru godhanii lafa kaa'uun uummata kana wal nyaachisuu kun sodaa guddaadha kan inni irratti uumaa jiru. Fakkeenya akkasii kaasuu nan danda'a. Commissioner Solomon Taaddasaa kan hoogganaa poolisii magaalaa Buraayyuu irratti wanti ta'e tokkoffaa Oromoon kamiyyuu Commissioner ECT yookaan immoo Commander Oromoo tokko ECT asseetii guddaa kan ta'e Oromoon kamiyyuu du'uun irra hin jiru karaa seera qabeessaa malee yookaan immoo karaa haqaan hin taane namni kamiyyuu du'uun irra hin jiru. Ajjeechaan Commissioner sana irratti qaqqabe yoo ilaalte eenyu akka qaqqabsiisan hin beeku. Wanti mana murtiitiin qoratamee qaama poolisiitiin qoratamee riippoortiin dhiyaates hin jiru. Garuu tarii Oromoonuma keessaatu wal ajjeesanii jennee kan yaannu yoo ta'e yookaan wantoonni sooshaal miidiyaa irra deemaa jiran wantoonni qondaaltonni mootummaa dubbatan tokko tokko yoo fuune ilaalle Oromoo gareen bakka tokko Oromoo garee bakka biraa irratti akka xiyyeeffachaa jiru. Kuni saalfiisa dhumaati kun. Kun wanta siyaasa jibbisiisaa isa dhumaarra ga'u keenya kan agarsiisu. So dirbaba Oromummaa kanatti jetti yookaan tokkummaa Oromummaa kan kanaan dura yeroo rakkoo keessa walitti nu hidhee waliin mana tokko keessa nu jiraachisee asiin nu ga'e sheekii goona yoo ta'e yookaan sana yoo
harcaasna yoo ta'e adda dureedhaan kan miidhamu qondaaltota mootummaati ittaanee mormitoota sadaffaa irratti uummata saba wal qabannee qilee seena jechuudha. Gara sanatti deemaa jirra. Yesultaan shukuchaa kan jennu kun garri inni itti nu geessaa jiru namni kamiyyuu democratically wal falmee wal arrabseetu aangoorra ba'e waan bareedaadha. Amma garuu gara ajjechaatti darbuun kun ajjechaan kun immoo otoo random ta'ee haa ta'uyyuu garuu ajjechaa Oromoon naannoo tokko Oromoo bakka biraa irratti akka xiyyeeffate Oromoon naannoo Wallaggaa Oromoo Shawaa irratti akka xiyyeeffate yookaan Oromoon Shawaa Oromoo Wallaggaa irratti akka xiyyeeffate godhanii dhiyeessuun kun miidhaansaa jalqabuma warra taatota jijjiiramaa kana hubaa jechuudha. Isa kana waan hubatan natti hin fakkaatu. Uummanni gowwaan kun Dr. Henook eenyu kan akkatti kaa'e eenyudha amma fakkeenyaaf Commander amma du'anii fi warra ajjeesee ijoollee ganda akkasii fi namoota ganda akkasiiti kan jedhu eenyu wanta social media irra naanna'aa jiru jettamoo wanni qabatamaadhaani namoonni akka itti dhiyeessan eenyu fa'i moo kun dhuguma Oromoo irraa madde moo qaama biraatu akka Oromoon akka itti of ilaalu kaa'aa jira moo mee akka hubannaa keetiitti akka itti kaa'uun inni ati jettu kun eenyu kan kaa'e akka hubannaa akka ofii keessii galetti. Gaaffii bareedaadha. Wantoonni ani dubbisaa jiru fakkeenyaaf namoota hariiroo walitti dhufeenya dhiyoo qaban qondaaltota mootummaatiinis haa ta'u keessaanis wantoonni dhageenyu indicationii hedduutu jira. Fakkeenyaaf qorannoon seera qabeessa ta'e qoratamee qorannoo siyaasaan propagaandaa geggeessuu duwwaatu hin taane qaamni forensikii iskiilii guddaa qabu hundaa'ee qoratee dhiyeessuu danda'utu jira. Osoo qorannoon kun hin geggeeffamin ajjechaan akkuma qaqqabeen riippoortiin ba'aa ture maal yoo jennee ilaalle garee siyaasaa tokkotti yookaan jaarmaa siyaasaa tokkotti waan kana wal qabsiisuudhaan fakkeenyaaf garee adda bilisummaa shanii adda bilisummaa Oromoo kan ta'e abbaa torbee or maroo yookaan whoever yakka namni dalagu ajjechaan komishinara kanaa yakka guddaa yakka caalu kanammoo jaarmaya tokko waliin wal qabsiisuun sirrii natti hin fakkaatu. Yookaan kaafaawaa ta'uu yookaan adda bilisummaa Oromoo ta'uu shanii ta'uu yookaan eenyuuna ta'uu no kun individuals yakkamtoota yakka kana raawwatan qorattee dhiyeessita. Wanti amma ammaatti riippoortiin jiru yookaan odeeffannoon jiru automatically kana kan raawwate jaarmaya kanadha jechuun hin danda'amu. Jaarmayi hirmaattota baay'ee qaba, hooggantoota qaba, miseensota qaba. So haala kanaan deemta yoo ta'e institutional conflictii uumuu filannoo dhufaa jiru kana keessatti dhoqqee walitti dibanii keessaa wal baasuudha malee madda rakkoos arguun hin danda'amu. An kan jedhu jaarmayi kun qulqulluudha, jaarmayi kun immoo rakkina qabaa miti. No, akkasitu hin taane haalli adeemsa siyaasaa yeroo ammaatti ni hordofaa jirru jaarmayi tokko essentially jaarmaya rakkoo qabu, jaarmayi biraan immoo jaarmaya qulqullina qabu, jaarmaya biyya kana ceesisu jennee fudhanna yoo ta'e kan kun disastrous'idha yookaan immoo adeemsa qileetti nu geessaa jirudha. Official press release yookaan immoo ibsi mootummaan kenne akka waliigalaatti maal akka fakkaatu gadi fageenyaan wanti nu hubanne yookaan argine hin jiru. Garuu riippoortiin keessaan dhufaa jiru jaarmaya tokko waliin wal qabsiisuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif hin jedhee jaarmaya tokko keessaa namni tokko komishinar kana ajjeesuu danda'a. Garuu kun rakkoo jaarmaya kanaa jechuu hin dandeessu. Paartii badhaadhinaa yookaan jaarmaya badhaadhinaa keessaa namoonni rakkoo uuman, namoonni uummata fixaa jiran, namoonni naannoo Wallaggaaf Gujiitti uummata ajjeesaa jiran jaarmaya badhaadhinaa keessa yoo jiraate jaarmaya badhaadhinaa kun rakkoo amma kanaa qabannee karaakteraayizi gochuunis rakkisaadha akka waliigalaatti. So ani yaadi kiyya kana fakkaata.
Amma ammaatti amma nuyi waraabbii kana goonutti kan ibsi ba'ee namoota 17 namoota abbaa torbee jedhanii of waaman sona abbaa torbee sona buraayyuu jedhanii warra of waaman warra kana qindeesse warra kana raawwate warra kana raawwachiise isaan kana shakkamtoota jedha. Shakkamtoota 17 to'annaa jala oolchinee qorannaa godhaa jirra kan jedhutu jira jechaadha. Kun egaa akkuma atu jette jaarmiyaa kana jechuun jedhamee yoo ta'e dogoggora garuu namoonni sanatti of waaman kan jedhu akka nu baddetti namoonni sanatti of waamanii maqaa tanaan of waaman jedhu. By the way wanni isaan jechuu barbaadanii waan qaamni mootummaa tokko barreesse keessaa waan namni warri kana raawwanne jedhanii maxxansan tokko waa isaan jedhani tokko maali? Nama kana ji'a ja'a dura akeekkachiisa kennineefii turre torban lamaan darbe kana keessa immoo telefoonaan haasofsiifnee turre of tuulummaadhaan deebii nuuf kennee kunoo bu'aansaa kanaa fi rasaa isaanii isa galaafanneerra kan jedhanii nuti abbaa torbeeti kan jedhantu maxxanse kan jedhu tarii akka mootummaatti kan intelijensiin mootummaa dhuguma telefoonni sun bilbilamee ture telefoonni sun yoon bilbilame eessarraa bilbilame kan jedhu isaantu adda baafachuu danda'a jechaadha. Akka kana kanarratti wanta nuyi ati jetti waan jiraatu kana bira hin dabarraa kana akkuma akka baaseeraatti haasofte ati amma qorannaadhaan qullaa'ee qorannaa jabana ta'een qullaa'ee abadu jedhamutti maqaa namaati jechuun shakkiirumaan jechuun sirrii akka hin taanedha. Kanarratti waliin galaa. Mee atuu kaaftee? Asirratti wanta kaasuun qaba. Dubbiteen jiraanis ajjechaa kana akka eenyu akka raawwatu nutu raawwate kan jedhu fuula Facebookii nama sanaa irratti argeen ture dubbiseen ture. Tokkoffaa fuulli Facebookii nama sanaa haarawaa miti. Waggaa lamaan olii kaasee kan turedha. Bara wayyaanee waliin Oromoon wal qabdee Oromoo protesting geggeeffamaa ture. Namni sun wal quunnamtii adda addaa akkasumas immoo riippoortii adda addaa nama baasaa turedha. Eenyu akka ta'e hin beeknu nama tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Nama 4 nama 5 nama 10 ta'uu danda'a akkaawuntii sana kan geggeessu. Garuu tokkoffaa mootummaan nama Facebookii hordofu yookaan gargaaramu biyya sana keessatti kan telecommunicationii kan qabu yookaan immoo olaantummaadhaan communication platformii kan qabu mootummaadha. Private corporation miti kan jiru. So odeeffannoon olii gadi ba'ee olii gadi hiramu osoo mootummaan hin beekin wanti ta'u hin jiru. Akkamittiin nama yakka tokko biyya tokko keessatti dalagee osoo yakka tokko hin dalagin jalqaba immoo beeksisa baasee ji'a ja'a fudhatee ji'a ja'affaa irratti nama ajjeese achii booda immoo maglacaa kennu tokko mootummaatu biyya keessa jiru kan biyya bulchaa jiru mootummaadha moo nama kana mootummaan kana dhuguma reguleetii gochuu dadhabe moo gaafa rakkoon uumamu mootummaan rakkoo kanarraa waa benefit gochuu barbaade cal jedhee taa'ee ilaala akka jennee gaafa nu godha. Tole gamee silas kakaafnee ramma waa'ee Wallaggaaf Gujii atuu kaaftetta Dr Henook. Waan kuni miidiyaa adda addaa irratti akka miidiyaa warra gurguddaa irratti ta'uu warra dhuunfaa irrattis yeroo adda addaa ka'ee waan waggaaf baatii ja'an darban kana keessatti egaa addi bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa biyyatti galee booda wanta ture jechaadha. Wanti ta'a ture waanuma beeknu jechaadha. Mee naannoo Wallaggaa kana keessattuu torban ji'a darban kana keessa torban 3 arfan darban kana keessa waa'ee intarneetii citu, waa'ee telefoonii citu, waa'ee kominikeeshiniin ciccituuti. Gidduu kana keessatti namoota adda addaa waan maxxansan irratti Wallagga kophaatti ba'ee akka inni xiyyaaraan rukutamaa ture, akka bosonni gubataa ture, akka namoonni naannoo irraa buqqa'an, akka qabeenyaan barbadaa'ee, akka namoonni loltuu mootummaatiin miidhamaa jiranitti gabaafamaa ture. Mee ati isa kana hammam quba qabda? Maaltu ta'aa jira? Mee akka keetti, akka ilaalcha keetiitti, akka hubannaa keetiitti naannoo Wallaggaa kanatti maaltu ta'aa jira jechaadha. Sanarraa gara Gujiitti sin dhufnaa barbaachisaa ta'e inni immoo bakki kominikeeshiniin cite jedhamu naannoo Wallaggaa waan ta'eef sanarratti wanni ta'e. Mee kana mee akkamittiin ilaalta? Sana wal qabateetu baay'eetu jira.
dhaloota naannoo kanaatu miidhamaa jira, dhaloota naannoo kanaatti isolated ta'ee jira, segregation jira, lafa hojiitti dhiibbaatu jira, dhaloota naannoo kanaarratti xiyyeeffannaa addaatu jira, dhaloota naannoo kanaarratti manneen barnootaa irratti miidhaa adda gaheetu jira kan jedhudha. Mee kan akkamitti ilaalta Dr. Henook? Dubbiin Wallaggaaf Gujii akkuma sila tuqe dubbii siimtamiidha yookaan immoo agarsiisa yookaan indikeeshinii rakkoo siyaasaa biyya sanaa agarsiisa. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Silaa yeroo itti Oromoodhaaf bari'aa dhufe kana irratti Oromoon bitaaf mirgaa gara hojiitti, gara misoomaatti, gara diinagdeetti ce'ee hiyyummaa waggaa 27 darbe keessatti kufne keessaa yeroo itti of baafnutti amma garuu lubbuudhaaf dhiittachuu irra jiraachuudha. Kun saalfiidhasii nama aarsasi. Haa ta'uutii maddi rakkoo kanaa eessa yoo naan jette maddi rakkoo kanaa madda gurguddaa lama qaba. Tokko akkaataa itti mootummaan jaarmaya adda bilisummaa Oromoo yeroo isaan Eertiraarraa as deebi'an akkaataa itti mootummaan dhimma adda bilisummaa Oromoo entertain godhe yookaan handle godhe rakkoo bu'uuraa qaba. Fundamental problem of keessaa qaba. Tokko gama mootummaatiin rakkoo jiraachudha. Maddi rakkoo inni lammaffaan immoo gama jaarmaya adda bilisummaa Oromoo mataa isaatiin. Akkaataan adda bilisummaa Oromoo jaarmaya adda bilisummaa Oromoo jijjiirama kana hubate. Jijjiirama kana keessatti shoora maalii akka fudhachuuf akka qophaa'e irratti ilaalchiif perceptioniin jaarmaya adda bilisummaa Oromoo rakkoo mataa isaatii danda'a qaba ture. So rakkoon jaarmayoota kana lamaanii waliigaltee dhabuun jaarmayoota kana lamaanii spill over effect qabaate jechuudha yookaan immoo guutee dhangala'ee gara uummataatti darbe jechuudha. Kana mee gadi fageenyaan ilaallu. So rakkoon bu'uuraa gama kana lachaniin jira jechuudha. Gadi fageenyaan gaafa ilaallu tokkoffaa jijjiiramni kun yookaan mootummaa wayyaanee erga aangoo irraa ka'ee boqonnaa haaraan siyaasaa yookaan boqonnaan siyaasaa haaraan biyya sana keessatti dhufuu namni martuu walqixa recognize gochuu hin dandeenye. Adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa yeroo dhufee galu loltoota 1,400 kan ta'an fidee kan dhufe ardaayitaa seenani. Loltoonni hammi tokko immoo kan bosona keessa turan Eertiraadhaan ala kan turan naannoo Wallaggaa kan turan jara kana irratti komaandii barbaachisaan ta'e darbee isaanis dhufanii warra Eertiraarraa dhufe akka isaan joinii godhan komaandii barbaachisaan waan darbe natti hin fakkaatu. Tokko jedhe. Lammaffaan ijoolleen yeroo sana maaliif gaa rakkoon Wallaggaa keessatti qaqqabaa jiru ka'umsi isaa eessa akka ta'e ilaaluun barbaachisaa waan. Dhugaadha. Ijoolleen naannoo Gujiif naannoo Wallaggaatti qaama hidhatee jiru joinii gootee gaafa loluu jalqabde eessa ijoolleen kun yoo jenne ilaalle ijoollee kooleejiidhaa baate ijoollee haayiskuuliidhaa baate bara Oromoo protestii geggeessaa turre kan wayyaanee baqqatanii lubbuudhaaf wayyaanee jalaa bahanii bosonatti kan dhaqanii kan seenanidha. Dirqamaniiti kan isaan bosona seenan. So ijoolleen kun gaafa wayyaaneen aangoo irraa kaatu qaamni jijjiiramaa dhufe ijoolleen kun baalawlataa keenya jedhee taa'ee ijoollee kana waliin mari'atee ijoollee kana qaama jijjiirama kanaa namni godhe hin jiru. So madaan bara wayyaanee jiru madaan ijoolleen kulkulfattu yookaan Oromoon qabu bara wayyaanee jiru haadhuma isaa namni jara kana waliin taa'ee achees deebisee giddugaleessa jijjiirama kanaa godhee qaama productive yookaan immoo qaama bu'aa buusu godhanii as deebisuun waan fedhiinsaa waan turreef gama mootummaatiin black and white ta'aa dhufe jechuudha. Warri adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa fidee dhufe leenjii seenan ardaayitaa. Warri immoo already baqaa wayyaaneetiif bara Oromoo protestii akkasumas bosona keessa kan turan achumaan itti fufan. Innumaayyuu command center adda bilisummaa Oromoo irraan adda ba'anii jechuudha. Jaaldaa'uu Dibsaa waamicha adda addaa haa godhus yookaan immoo
jara kana as deebisuuf mari'a godhu iyyuu malee isa iyyuu dhaga'uu didanii jechuudha. Mootummaan kana akkamittiin ilaale jennee ilaalle an akkan siyaasa hubadhutti mootummaan kana akka political asset yookaan immoo siyaasaaf bu'aa akka buusuu fi danda'utti hubatee fudhatee jechuudha. Maal godhuu danda'u ture mee Dr. Henook? Ajajaan humna walaanaa akka seera adda bilisummaa heeraaf seera adda bilisummaa Oromootti humni ajajaan olaanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromooti. Waamicha kana hayyuduree adda bilisummaa Oromooti godhee waamicha adda bilisummaa Oromoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo godhe warri didan kuni mootummaa yoo waamicha godhe fudhatu ture. Amma mee advantage isaa yoo dhiiwanni taane isaan ni fudhatu ture kan ajaja isaa didee ajaja nama kan biraan fudhata ture kan jedhudha amma. Kuni gaaffii hin qabu toleera. Koreen hundaa'ee abbootiin gadaatii fi koreen teeknikaa namni 71 hundaa'ee sangaan qalamee waliin nyaatanii Baqqalaa Garbaafaa, Jawaarfaan, Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoofaan baadiyyaadhaa baadiyyaa gammoojjiitti deemanii ijoollee 700 ol gaafa ol deebisanii warri kaan didanii miti bar gaafa ijoolleen ol deebite hammii ol deebite dhuguma nageenya kanatti amananii gaafa ol deebi'an warra ol deebi'an kana mootummaan akkamittiin ofitti fudhate jennee ilaalle ijoollee kana shakkii fi rakkoo mataa isaatii irraan ga'e namootuma warra jaarsummaa taa'uu fi olii gaddeemanii ijoollee fidan kana irratti sodaa mataa isaatiiti kan mootummaan geggeessaa ture yookaan immoo sodaachisuu adda addaatii fi biirokraasii adda addaati kan geggeessaa ture. Miidiyaa irratti hordofneerra. So kun maal agarsiisa? Warri bosona keessatti hafe akka inni confidence hin qabaanne godhe jechuudha. Disarmamentii keessatti yookaan immoo meeshaa lafa kaa'u keessatti haal dureen inni jalqabaa garee meeshaa lafa kaa'atuuf institutional confidence laatta yookaan ofitti amanamummaa dhuguma trustii mootummaa tokko yoo laatteef ijoolleen kun akka mo'amteetti tun hin taane akka qabsaa'ota Oromootti meeshaa lafa kaa'anii mootummaa kana akka isaan joinii godhaniif institutional confidence dhaaf trustii itti kennuu ture mootummaan. Innumaayyuu abbootiin gadaatiif jaarsoliin gaafa olii gad deeman gammoojjii baadiyyaa gaafa deeman esoo isaan bakka gammoojjii bakka ijoolleen jirtu hin ga'een har'a abbootiin gadaaf jaarsoliin hin tumamanii warri hidhatanii jiran gareen marroo jaarsolii tumanii jedhaniitti kan miidiyaa irratti gabaafamaa ture. Kun maal agarsiisa? Ijoolleen kun meeshaa kana hiikachuuf fedhii hin qabdu, nagaa buusuuf fedhii hin qabdu kan jedhu perception akkasii yookaan ilaalcha akkasii uummata keessatti disseminate godhan jechuudha. So yaaliin jaarsolii kana bishaan dhuge. Uummanni Oromoo rakkinni isaa itti fufe jechuudha. And then maal ta'a dhufe konferensiin nageenyaa kun erga kufee mootummaan ilaalchinni develop godhe uummanni Wallaggaa akka Wallaggaatti uummata rakkina qabu. Kun immoo maaliif hidhattoota kana kan of keessatti contain godhe kan of keessatti qallabee of keessa dhussee of keessa bulchee jiraachisu uummata kana kan jedhu ilaalcha akkanaa develop godhe mootummaan. So kanaafi waan mootummaan barbaadutu ta'eef jechaadha akka ilaaltutti mootummaanuu kan hin barbaada ture kun immoo hin ta'eefidha. Mootummaadhaaf kun political purpose mataa isaatii servii godha. Tokkoffaa kun siyaasa zero sum gain kan jennu jechuun isa kana jechuudha. Mootummaan kun gareen jijjiirama gaafa aangootti dhufe namni baay'een confidence irraa qaba. Hamma dheengadda dhiyootti confidence guddaa irraa qabna hundi keenya. Warri mormitootaa illee ijoolleen jijjiiramaa kun dhuguma quuqama Oromoos waan qabaniif wayyaanee keessa ta'anii wayyaaneen anis lolaa turaniiru ilaalcha jedhu waan tureef rooliin mormitootaa mootummaa kana legitimize gochuu mootummaa kana caalmaatti empower gochuu ture. Adeemsi mootummaan kun filate rakkoo kan solve gochuuf adeemsi mootummaan kun filate adeemsuma wayyaaneen kanaan dura isaan barsiiste sana filate. Uummata akka rakkinaatti ilaale malee akka furmaataatti hin ilaalle. So kanaaf gaafa adda bilisummaa Oromoo
gaafa fulbaana 15 gaafa biyya seenu uummanni Oromoo miliyoonaan gadi ba'eeti kan fudhate. Kun sodaa guddaa tokko uume. Haa ta'uutii garuu jaarmaya siyaasaa kun akkaataa itti mootummaan isa ta'u jaarmayoleen siyaasaa mormitootaa sirna jijjiiramaa hubatan rakkina qaba. Rakkoo mootummaa qofa miti. Rakkoo jaarmayoota mormitootatis. Jijjiiramni akkanitti hubatamu jijjiirama jechuun projektii walooti jijjiirama jechuun. Qaamni tokko qofaan yookaan qondaalli tokko qofaan yookaan hogganaan tokko qofaan waan gochuu danda'u miti. Addi bilisummaa Oromoo akka jaarmaya tokkotti shoora guddaa taphata, dirqama guddaa qaba. KFO'n akka jaarmaya Oromoo tokkotti shoora guddaa qaba. Mootummaan immoo akka mootummaa ce'umsaatti pilaatfoormii waloo tokko uumuudhaan ruulii yookaan immoo sirna tapha siyaasaa waloo tokko uumuudhaan humnoota adda addaa kana walitti mobilaayizii gochuudhaan dirqama waliif hiruudhaan jijjiirama yookaan immoo ce'umsa waloo kana dirqama waliif hiruudhaaf mootummaan akka facilitator yookaan immoo akka coordinatoriitti taphachuu ture. Wanti amma ta'e gaafa gareen mormitootaa kan biyya keessaa gaafa as ba'an mootummaan jara kan akka rakkinaatti labalii godheen yookaan immoo these are the problems ilaalcha jedhutti kenna. Warri mormitootaa kan biyyaa keessaaf kan biyya alaa immoo mootummaan kun jijjiirama kana ce'umsa kana irratti gufachiisuu mataa isaatii uumaa jira kan jedhu ilaalcha dogoggoraatti kennan. So wal amantaa institutional confidence fi institutional trustii tu bade jechuudha. Wal amantaan kun jaroota kana lamaan gidduudhaa gaafa badu uummata irratti dhufee dhangalee jechuudha. Guutee dhangalee uummata irratti jechuudha. Salabaa kan ta'e uummanni naannoo Wallaggaa salabaa kan ta'eef tokko naannoon teessuma naannoo yookaan provinsiin Wallaggaa bosonni adda addaa jiraachuu isaatiin kanneen mootummaa kana irratti amantaan qabne bosona kana keessa dogoggoranii akka isaan turaniif Wallaggaan topograafiin isaa yookaan haalli teessumsaa kanaaf mijataadha jechuudha. Durumas immoo ilaalle naannoo Wallaggaatii fi naannoo Gujiitii fi naannoo Harartu teessuma lafaarraan kan ka'e zoonii dhiyaatiif zoonii kibbaa yookaan immoo zoonii lixaa jechuudhaan bara addi bilisummaa Oromoo hundaa irraa kaasee gaara mul'ataa irraa kaasee taa'umsa lafootaa bakka kanaatu mijata. Sanumatti deebine jechuudha. Seenaa bara 1980 bara 1990 achi deebine jechuudha. Innumaayyuu deemee dhufee amma hundumtuu hidhatee wal ajjeesuutti gara sanatti ceene jechuudha. Kun akka iliitotaatti uummata himachuutu hin taane iliitota yookaan immoo hayyoota Oromootti siyaasa ajaa'ib siyaasa tottoraadha kun dhiifama naa godhi jecha kiyyaaf. Uummata keenya kan hubaa jirudha malee kan uummata keenya fayyadaa jiru miti. Osoo beenne muummichi ministeeraas osoo beeke addi bilisummaa Oromoo KFO'n PABO'n whoever mormitoota kan ta'an hundumtuu isaaf asseetii turan. EPRDF'dhaaf haa ta'u yookaan badhaadhina ta'ee kan amma maqaa arabaa fatee as ba'e ta'u waliif asseetii ta'uutu irra ture. Waliin coordinateii godhanii yookaan cooperateii godhanii hariiroon lachaan gidduu jiru hariiroo yookaan immoo relationshipii cooperation relationshipii dha malee animosity relationshipii ta'uun irra hin turre. Akka diinaatti wal ilaaluun irra hin turre. Kanaan dura dubbadheera OBN irratti waa'ee kana. Ilaalchi isaan waliif kaa'an lafa waliif kaa'an ilaalcha diinummaa waan ta'eef ilaalchi diinummaa kun immoo uummattoota isaaniin hordofan irrattis akkuma kanaan calaqqisee jechuudha. Muummichi ministeeraa yookaan jaarmayeen hogganu sabboonummaa Oromoo akka rakkinaatti akka fundamental problemitti ilaala waan ta'eef kun dogoggora siyaasaa guddaadha. Silaatu beennee sabboonummaa Oromummaa jechuun uummanni Oromoo sabboonummaa yoo hin qabaanne tokkummaa hin qabaatu. Uummanni Oromoo tokkummaa yoo hin qabaanne habadan Itoophiyaan wanta jedhamu jiraachuu hin dandeessu yookaan tokkummaa qabaachuu hin dandeessu. Itoophiyaan muummichi ministeeraa jaallatuu fi akka biyyaatti itti fufuudhaaf biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun uummanni Oromoo sabboonaa ta'uu qaba. Tokko ta'uu qaba. Namni tokko proud Oromoo ta'ee proud Itoophiyaanii ta'uu waan danda'uuf
Ituu proud Oromootuun ta'enan Itoophiyaawwi ta'uu hin danda'u. Itoophiyummaan koo ka'umsisaa sabboonummaa Oromummaa koo irraa yookaan Oromoo irraa ta'uu danda'u ture jira. Muummichi ministeeraa garuu the other way kan inni hubate. Itoophiyaa fi Itoophiyaawwinnatiin jiraachuudhaaf Oromummaan kuni rakkina jedhee hubate malee Oromoo fi Oromummaan Itoophiyummaadhaaf furmaataa jedhee ilaalle. Kanatu gaafa gadi mana zaraa gaafa deemnu gara wal lolaniitti gara wal hidhatanii wal lolutti kan gadi bu'aa jiru kunis shakkiin adda bilisummaa Oromoo, shakkiin kaafaa, shakkiin paabaa akkasumas immoo ijoolleen adda waraana bilisummaa Oromootiin hidhatanii bosona keessa jiran maddi isaa kanaa jechuudha. Atoo mee egaa tikaafti ilaa waa'ee tokko dagatameera natti fakkaata. Waa'ee dhaabbilee siyaasaatti yoo jenne dhaabbileen siyaasaa Oromoo eega biyya galanii durayyuu atuu beektaa OLC faatu organizii godhaa ture. Kaayyoon isaa maali? Bakka bakkatti faffaca'uurraa Oromoon humna tokko akka ta'uu fi yaalii godhamaa ture. Biyya bakkeetti yeroo meeqa walii galle jedhanii magilacaa baasanii kana hunduma isaa waan waliin quba qabnu jechaadha. Walii dhabdeen dhaabbilee siyaasaa har'a jalqabe miti. Dr Henook. Har'a waan muummichi ministeeraa sabboonummaan Oromoo xiqqeessedha. Beertanyinnet kan jedhu wanni yeroo tokko Amaarinyaan dubbatan natti fakkaata. Sabboonummaan Oromoo gandatti gad deebise kan jedhu kun jechi kun sirrii miti. Nama siyaasaa tokkoof sirrii miti. Haa ta'u malee wal dhabdeen waliigaltee dhabuun dhaabbilee Oromoo sababa dhaadhinaa yookaan sababa ODP yookaan sababa IHADIG natti hin fakkaatu. Waan keessa turre addi bilisummaa Oromoo jedhamu mataan isaayyuu bakka 2-3 waan ture. Addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n akkaataa itti wal ilaalaa turan. Addi bilisummaa Oromoo fi PABO kan amma jedhame duraani kan walabummaa Oromiyaa kan jedhu kan Jeneraal Kamaal Galchuun geggeeffamu. Akkaataa diinummaa isaa itti wal ilaalaa turan duruma waan ture jechaadha. Har'a biyyatti galanii sababa mootummaa yookaan badhaadhina godhachuun kun dhuguma nu baasaa dhuguma rakkinni sun sanaa dhuguma badhaadhina yookaan mootummaa amma geggeessutti tokkummaa Oromoo fi tokkummaa dhaabbilee Oromootiif sababa jennee lafa kaa'uu dandeenya. Sababa isaa osoo beennu. Amma jarri kun mataan isaanii tokko. Jarri kun amma mataan isaanii dhuguma wanni tokkummaatiin jechaadha. Miira tokkummaa Oromoo tokkoomsuun walii wajjin deemu moo gandatti galanii jiru warri jedhamnu kun iyyuu gaaffii biraati. So kanaaf sababni isaa wanni bu'uura rakkoo bu'uuraa Oromoo fi dhaabbilee Oromooti moo rakkoo bu'uuraa mootummaan kun uumeeti. Mootummaan kun duwwaan kana furmaata fiduu danda'a Dr. Henook. Sababa Dr. Abiyyi sabboonummaan Oromoo xiqqeesse kan jedhu sabboonummaa balleessuuf jennu kanatu dhuguma tokkummaa dhaabbilee Oromoo laaffisaa jira jennee lafa kaa'uu dandeenyame waanuma dubbiin cufan jedhu. No. Akkas hin jenne sababa Dr. Abiyyi Ahmed sabboonummaa Oromoo irratti qeeqa dhiyeessetu rakkoo bu'uuraati hin jenne kun. Ilaalchi muummicha ministeeraaf ilaalchi jaarmaa inni hogganu yookaan inni hordofu jaarmaa inni geggeessu kana yoo ta'e jaarmayoota Oromoo akkasitiin hubata yoo ta'e sabboonummaa Oromoos akkasitiin hubata yoo ta'e tarsiimoof poolisiin mootummaan baasu bu'uuruma raarkina qabaataa jechuu barbaadeetan. No, kanatti jette qofa miti kan miidiyaan adda addaa ture. Contributing factory tokkodha jechuudha. Qabxii pointeeti kaasettiin kaasu. Sabboonummaa Oromoo yookaan immoo tokkummaa Oromootiif rakkoon madda adda addaa qaba. Tokko kan mootummaa maal akka fakkaatu sosiitu qeera. Lammaffaa mormitootni kun yookaan gareen maqaa adda bilisummaa Oromootiin biyya ollaas biyya adda addaas turanii baroota 2000 fi early 2000s irraa kaasanii keessumatti qondaaltonni yookaan hoggantoonni jaarmaa kana akkamiin wal ilaalaa turan wal qeeqaa turan yookaan akkamiin waliin jiraachaa turan jennee ilaalle rakkoonni guddaan tokko isa kan ammayyuu spill over effect kan qabaachaa jiru. Eertiraa keessatti wal qoccoolloo ture aangoorraa wal kaasuun akkamitti akka gaggeeffamaa ture. Jaarmee kun tatamsa'uun even bara 1990s
jaalleen coolataa afaan adda bilisummaa Oromoo irraa ba'uurraa yookaan ari'amu keessaa wal qabatee jechuudha. Wanti ture haga irraatti kan inni itti deemaa jiru. Suni rakkoo guddaan tokko isa wanti ni haaluu hin qabne. Amma asirraa wanti argitu tokko jira. Gareen yeroo mormitoota turan, yeroo biyya ollaa turan, yookaan biyya ormaa yeroo turan jaarmaya adda bilisummaa Oromoo keessaa gareen mufatee ba'e yookaan gareen wal dhabee ba'e amma walakkaan mootummaa waliin taa'uudhaan yookaan mootummaa jala dhokachuudhaan garee yeroo sana aangoorraa isa ari'e irratti haaloo ba'uu argita. Kana dhaggeeffadhu. Uummanni Oromoo kan akka baruu barbaanna. Bara 2005 yookaan 2007 keessatti fakkaata. 2008. Yeroo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo fuulduratti wal dhabdeen yeroo uumame namoonni adda ba'an jaarmee adda bilisummaa Oromoo yeroo hogganummaan isaa yookaan sirni hoggansaa tamsa'e gareen mufate. Gareen kun Oromoo bakka kanaati bakka sanaati jechuu hin dandeenyu. Oromoo bakka adda addaa ta'uu danda'a. Gareen mufate yeroo ammaatti hagi tokko mootummaa jala taa'uudhaan garee yeroo sanaatiif haaloo ba'uu argita. Kun baay'ee barbaachisaadha. Tokko jedhe. Attamitti fakkeenyaaf. Jarri wal beeku. Jarri wal beeku. Qondaaltonni kun yookaan hoggantoonni kun sirriitti wal beeku. Yeroo sanarraa kaasanii wal beeku. Uummataaf wanti ifa hin taane yookaan uummata Oromootiif wanti ifa hin taane haaloo walitti bu'uu yeroo sanaatu mul'ata jechuudha. Akkamiin kan jedhuufi hin fakkaataadha. Dubbii immoo waan qabatamaadha. Jechi kun fakkeenyaaf argite waa'ee uummataatti kan haasaa deemnu, waa'ee tokkummaatti kan haasaa deemnu, waan kun shakkiidha moo hin fakkaata, waan sana fakkaataadha moo sirriitti wanta qabatamaadhaan godhaa jirudha moo maaliifin kana barbaade Dr Henook feeriyaa taanu argite wanta argite politikaa Oromootu gar tokkotti luucca'u sirra jiraata argite yookaan balaaleffachuu yookaan balaaleffatamuudha wanni jiru jechaadha. Waan amma waggaa 20-25 darbee boleen cuunfaatti balaaleffatamaa turan kana keessattuu argite gartuun tokkoon balaaleffata bartuun tokkoon balaaleffatama. Inni sunis immoo amma humna isaa balaaleffata. Akka gara keessaa baanee gara giddu galeessaatti dhufuudhaa fi wanta feerii ta'e tokko yoo wanta qabatamaa ta'e tokko yoo wanni taane kan jedhu kan jedha Dr. Henook. Wanni akkasii kun ammoo ulfaataadha argite. Gareen sun amma garee xiqqoo ta'u namoota lakkoofsan 2-3 ta'uu danda'a. Amma humna qabu amma waan kana haaloo ba'uudhaaf humna qabu kan jedhus immoo walii ilaaluutu barbaachisaadha. Kanaafan jedha Dr. Maqaa namaa kaasuun barbaachisaa miti yookaan immoo nama barbaachisaa miti. Yaada diskasii gochuutu nurra jira. Trendii jiruun siif kaase. Trendiin jiru kun laali akkuma amma tuqxee siyaasni biyya keenyaa kan inni nama gaddisiisu yookaan aadaa siyaasaa nuyi qabnu yookaan as ta'u sirra jira yookaan achi ta'u sirra jira. Kun aadaa dogoggoraati. Yaadaan wal falminee, yaadaan adda baanee, yaadaan walitti deebi'uu hin dandeenyu. Har'a mootummaa criticize goone yookaan rakkoo mootummaa itti himnee bormoo mootummaan gaafa waan gaarii godhu jajjabeessuu hin filannu. Haaluma tokko taqaawamii yookaan immoo mormaa taanaan jireenya kee guutuu jaarmaya tokko mormuutu sirra jira. Ilaalchi namaa yookaan hubannoon namaa akkas kun dogoggora guddaadha. Pointii keenyatti gaafa deebinu garuu tokkummaa Oromootiif yookaan immoo sabboonummaa Oromootiif akkuma sila tuqe maddisaa rakkoon maddaa tokkoffaa mootummaan ilaalchi mootummaan qabu jaarmaya adda bilisummaa Oromootiif ilaalcha dogoggoraa akka ta'e sila tuqeen ture. Keessumatti immoo muummichi ministeeraa sabboonummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo sabboonummaa the mother of Oromoo sabboonummaa kun gaaffii waan qabu miti.
Dhugaadha. Miti adda bilisummaa Oromoo jechuun jaarmaya hayyu duree jaal daawwachuu hoo miti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun kan bilisummaa Oromootiif walqixxummaa Oromootiif ilaalcha nama qabu jechuudha adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Kun ODP dabalatee PP keessa yookaan immoo Prosperity Party keessa aangawoota jiran dabalatee jechuudha. Okay? So ilaalchi muummichi ministeeraa gama kanaan sabboonummaa Oromoo irratti qabu dogoggora guddaadha. So madda tokko. Maddi inni lammaffaan qondaaltonni fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kun mataa kan isaanii madda rakkooti. Akkamiin madda rakkoo ta'an kan jedhuuf tokkoffaa willingness yookaan fedhii uummata kana tajaajiluuf fedhiidhuma qabu jireenya isaanii guutuu bara 1970 80 kaasaniitu jireenya isaanii itti aarsaa godhani malee wanta inclusive wanta miti. Eertiraa keessatti adda bilisummaa Oromoo gaafa harcee gandaani kan wal qoodan. Arsii Wallaggaa Harargee jechuudhaan wal qoodan. Arsii Wallaggaa Harargeen bakka itti dhalatte lafa malee eenyummaa kee miti. Wallaggi identity mataa isaatii kan qabu miti. Arsummaan identity mataa isaatii kan qabu miti. Garuu wan amantaan waan baddeef jara gidduutti kanaan wal qoodaa dhufan jechuudha. Akkaatuma itti eenyummaa Oromummaa isaanii ittiin ilaalaniin eenyummaa bakka gandatti dhalatanii fi provinsiitti dhalatanii illee sadarkaadhuma sanaan leellisani. Kun dogoggora bu'uuraa guddaadha. Kanatu rakkoo madda kanaa lachantu irra guutee dhangala'ee uummata keessa seene. Akkamittiin uummata keessa seenee naan jedhi. Uummanni naannoo tokko yookaan uummanni godina tokko osoo hin jaallatin garee tokko keessatti maddabame jechuudha. Fakkeenyuma kaasna maaliif wal dhursina? Yoo jiraata provinsi yookaan godinoota Wallaggaa yoo taate perception yookaan ilaalchi automatic ta'e ati shanee yookaan gumii shanee adda bilisummaa Oromoo akkati taate. Ati qondaala mootummaas ta'ii paartii badhaadhinaas ta'ii yookaan immoo siyaasa keessas nama jirus ta'uu dhiisuu dandeessaa. Ilaalchi jiru garuu adda bilisummaa Oromoo shaneen kan Oromoo Wallaggaa. Paartiin biyyoolessaa Oromoo PABO'n kan Oromoo Arsii. KFO'n Koongiresiin Federaalistii Oromoo kan Oromoo Shawaa. Akkasittiin wal qooduun ilaalcha akkasii walitti kennuun so yoo adda bilisummaa Oromoo shaneen akka rakkinaatti ilaalta yoo ta'e mootummaa qondaala mootummaa tokko taate Oromoo Wallaggaa naannoo uummata Oromoo naannoo Wallaggaa hojii keessa jiran fa'aa ariitaa jechuudha. Laal akkaataan itti uummata keessatti dhangala'u rakkoon kun uummata keessatti akka inni itti marzii uumaa jiru yeroo ammaatti. Kun immoo maal uumaa deema? Maal uumaa deema kun? Gareen akka victimitti of ilaalu tokko. Gareen akka miidhamaatti of ilaalu tokko eenyummaa adda ta'e tokko. Identity mataa isaatti akka inni uummachaa dhufu goota. Gareen Wallaggaa yookaan Oromoon Wallaggaa Oromummaa isaa dhiisee Wallaggummaa isaa qofa akka inni hundeessaa ijaaraa dhufu goota. Yookaan Oromoon Arsii Oromummaa isaa dhiisee obboleessa isaa obboleettii isaa uummata Wallaggaa waliin kan tokko isa godhu dhiisee arsummaa isaa qofa irratti akka inni eenyummaa ijaaraa dhufu goota. Oromoon naannoo Shawaa waa'ee Oromummaa isaatii, waa'ee aadaa isaatii, waa'ee afaan Oromoo dhiisee Shawummaan yookaan Shawaan akka eenyummaa akka inni ta'u gochaa dhufta. Harargeenis kana. Kun badiisa isa dhumaa, badiisa isa barabaraa Oromoo irratti aggaamamedha. Wanti amma mul'achaa jirus kana natti fakkaata. Danda'ama garuu wanni kun danda'ama maaliifan siin jedha Dr. Henook. Waan kuni dur jalqabe. Jaarraa abbaa gadaa fi baaroo tumsaa fa'aa gidduutti jalqabe. Dhufee bara 2000 keessa immoo 2000 naannoo 2000 tti immoo
namootuma dhalootaan wallagga ta'anii Galaasaa Dilboo fi Daawud Ibsaa gidduutti jalqabee adda addummaan dhufe. Dhidheessa gamaa fi dhidheessa gama nama jedhama. Bu'aan jaarraa abbaa gadaa fi baaroo tumsaa gargar cabuun kufaatii fide malee bu'aan ni fide jiru. Bara Dr. Maayinni Jaal Daawudii fi Galaasaa Dilboo gargar ba'a. Dhidheessa gamaaf dhidheessa gamana amma jedhamutti namni wal qoodaa ture jechaadha. Namoonnis of duuba millachuun akka carraa ta'e yeroo matattee waa tokko keessa galtu baay'inaan namoonni naannoo tokko mul'achuu turre jiraata. Sanatti leebalii godhamta. Atis ofirraa hin falmitu. Atis sitti fakkaata. Sittiin boonuu dhufa. Sanas argine amma dhufe 2008tti. 2008tti dhalataan Arsiin hundu jijjiirama jedhee adda citee bahe. Maaltu dhufee dogoggora maalitu dhufee amma fakkeenyaaf naannoo Wallaggatti dheengadda nama qondaala adda bilisummaa Oromoo tokko qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo tokkotu maal jedhaa Wallagga mataan isaayyuu lakkoofsaanii kan uummata Eertiraa fi uummata Tigraay caalaa yoo qofaatti ijaarame hidhatee mootummaa kana galagalchuu danda'a jedheetu miidiyaa irratti dubbata. Dheengadda torban darbe keessa qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromootu ijaara. Maal jechuudha kuni Wallagga qofaatti ijaarame of goomsuudha kun. Akkuma kana 2018 hinaaffaarraan kan ka'e hinaaffaa wanniin kun hin gototame kan jedhe Arsii dhumtuu walii galee yoo qabsaa'ee bilisummaa ji'a ja'a keessatti fiduu dandeenya kan jedhuuni namootumti obbolaa keenya hiriyoota keenya ta'an qabsaa'ota jaallan keenya ta'an nurraa adda ba'an ji'a ja'an turre ji'a ja'an bilisummaa fidan dhiisitti ji'a ja'a walii wajjin turre cabeechaa akka kanaan gangalachaa dhufee kanarraa hafee kan amma maayini jeneraal Kamaal Galchuus geggeessaa jiranii sanuma ganduma amma jedhamu kana jechaadha. Yoo jeneraal Kamaal Galchuu yeroo ka'u Arsiinuma jedhame yeroo kan Daawud ka'u Wallagguma yoo jedhame yeroo kan Dr. Muraraa jedhu Shawaadhuma yoo jedhame waan kun nu baasuuf hin dandeenye akka kun hin baafne beekee uummanni tokkummaa isaatiiniti jijjiirama kana fideera tokkummaan duraan hin jirretu tokkummaa gargar baasuun kun tasuma waan hin baafneef uummatiyyuu gara kanatti luuccee jira kan jedhutu jira. Jarri yaalan gama mootummaan isa ta'u dhaabbileen siyaasaas bu'aa mataa isaanii barcuma tokko argachuudhaaf akka kanatti illee wal ijaaruu danda'u. Kun soban qabu. Barcuma argachuu turre jiraata politikaan gallisa aangoo wayii argachuudhaaf gochuu danda'u. Garuu uummanni Oromoo sadarkaan dammaqina uummata Oromoo ammarra jiru kana hayyamee uummanni kun akka namooti kun kan meeshaa ta'uufii danda'a. Yaaddoon ati qabdu naa galaa garuu gara uummataatiin kun dammaqiinsi isaa amma kanaaf akka inni kana ammas deddeebi'ee goomu akka sila jette naannee kanuma bara bosonaatti galle 1990 waan hin duratti deebi'u sanatti waan hayyamu fakkaata dammaqiinsi uummataa. Ani seenaan bara 1991 as deebi'aa waan jiru natti fakkaata.